Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bitan naga fa yara yitani sin jaran tana wana jaiba ka walillah la jitu denya kana jiman haram ergani chani to ture jira namota hetu to nebre jira ulama ta gara sola fi video izani kutu ga yede shamusa swalatin akas mamadu sama mal bayan wali barama gudar ga kesani kana ga zala tenyu to sirri jollo ni to ko maje jira jira tenyu sirri mi tenyu sirri da yani namni hedduungaa wal qaqqabaa gurguddaarra waliin jireenya jechuudha. Kana keessatti immoo namni tokko tokko hin ta'uun jechaarra jiran. Mee dhaamsa obboleettii teenya akka jajjabaa isiitti na bira jira. Hanga xumurichaatti nama kanatti duraasaa chaanala kana laayikii fi sheer sabskiraayib godhuudhaas hin dagatinaadhaan isin jalqaba duraatirraa mee dhaamsoota adda addaatiitu jira. Guyyaa ajaa'ibsiisoo ta'e tokkos isinii qabadhee jira viidiyoo isaa mee jalqaba duraatirraa Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa fi viidiyoo isaa waliin laalleeti walitti deebinaan isin jira. Ustaas Raayyaan laati maali kam ta'e hayyoomni eessachi nu jalaa godaanaa jira. Akkatti walitti haasa'anii biyya bakka buutanii amantii bakka buutanii haasa'aa jirtanii. Maqaa amantii uffatanii maqaa biyyaa maqaa sabaa maqaa adda addaa uffatan. Jimaadhaaf islaama qofaa itti gaafataman. Akkana islaama qofaa nama biraan qabdu namatti fayyadamaa jiru kan biraan qabdu. Tole. Hajji hamma yawwanaa waggaa 100 uummanni keenya birrii jimaatiin godhee qophoonoo hajjiin isaan fashalee warra du'eeoo. Fuula rabbiitti gaafa wal arginu jedhame yaa saamaa jira miti bareeddoodha. Maal qaba yoo akka ishee Muusaa sanatti an akkanatti hin jedha yoo jedhame maal ta'a? Maal qaba? akkana jedha Ustaas Raayyaa jechuudha. Namni tokko akka ishee Muusaa sanatti ifa bee waan akkanaatiin gabaa koottaadha. Koottaatiin wajjin waan akkanaatiin akkana godhaadha. Maali ulamaa jedhu hayyoota dhabnee maal dhabneef jimaan haraama jedhamaa jechuudha jira Ustaas Raayyaan akkasuma Ustaas Raayyaan ammoo qofaan illee dhabneeflettu gara ulamaa teenyaa deemnee ulamaa teenya irratti waliin halaalwi namoota bakka qalanni jiru bakka rakkoon jirtu ulamaa irraa daddabaasaa jeeti. Ustaas Raayyaan waa'ee tanaa yeroo hunda irratti deebiidhaan dubbachaa dha ture. Uummanni ranyoota maal jaaniiti callisanii barbaadu namoota hedduu takka namallee dibaatii ture. Namni ranyoo kun maaliif haraama jimaa irratti dhibee jiran ifana qofaa miti tutturee waan itti dhibee jiru dhiyeenya kana viidiyoon haareetti kana deebi'ee jechuudha. Ayyeegaa mee wanni kun jechuudha ergaaniif akkana jechuu eegale. Ustaasonni kunis jimaan haraamii jechuun ergaaniif eegalee jimaan kun jechuudha inni jee kun jecha ture jecha gara mata lamaa fi amata sadii waan akkana jechuu ture jecha suniitu as deebi'a. Ijoolleen akkana kaafarsoo kun viidiyoon isaa irratti waraabaa waa'ee argee irrattis waan namoota hedduu ajaa'ibsiisu jechuudha. Mee inni waa viidiyoon inni jiru kun akkam laala akkam irratti jimaan haraamii ta'uu isaa mirkaneessuu jiran afaan tutturaasa. جمايو على كل حال مسألة فقهية اجتهادية فرعية مسألة فقهية مسألة اجتهادتي نمني حلال جدلن ما حلال جتي أمي لا يكفر ولا يبدأ ولا يفسق من قال بحرمته لا يبدأ ولا يفسق ولا يجهل كما يجهل بعض الناس نمني سين حلال جدي جاهلاهم بيكو مال على كل حال جمان مكا نانو غريت رقو مالي نانو غريت كما اونو نمو در حرام درية جانما جمان ديم هن سالفت والإثم ما هاك في قلبك وخريت يطلع عليك الناس ما في جدًا Kunoo inni kana jimaan jeelaal naannoo gadi keessatti fayyadu keessaa naannoo akka jajjateetitti haraama nyaataafillee hin ta'uu nama gurguddaa jechuudha ture. Wanni kun jechuudha Dr. Muhammad Kamal kun erga akka kana jee viidiyoon isaa kunis viidiyoo ture gara bara hedduutiifillee asu ture. Yooniif jimaan haraamaa kan jedhamu kan ta'u ta'e Harargee kana keessa olaallee amma fakkeenyaaf miskiina 100 ijaarameen miskiina 100 ittiin gargaarame. Biyyoota alaatillee kan ittiin gargaaran jirtu Harargeen tun har'a immoo jimaan haraama viidiyoon jiru kuni ajandaa dubbii isaa irraa raawwate. Ani immoo dhibbirraa miliyoona 2 haraama godhee jechuudha itti jira gaanii. Garuu immoo ulamaa'itu wal kadhabe immoo kalata jennaan rakkinni jiin biraa dhufe immoo maalirraa rakkinni akkanaa hunda fayyee
tokkolleen itti siyaaseetis hin beeku itti ilaaleetis hin beeku meeta galee dargaggeessa kanaan waliin deddeeffata eegame waan ijaa gosa kenna rakkanne kennummaan kunummaan maalun hojii walitti kennallee gandummaan walitti kaate kajimaan ganda isaa hin jirre jimaan haraami jedha kajimaan ganda isaa jirtu mootu jimaan halaali jedha sila jaran akkam goonaa isin hin jenna bar garam gorra gara goru dhabne gamana goru kunillee ulamaa guddaa gamana goru kunillee ulamaa guddaa jara walii galuun hedduu miidiyaa irratti noo deebisaa walii deebisaa jiran garam gorraa isin hin jenna biyya arabaa kana keessatti ka wallolaa jiru amma hooloyyii biyya arabaa jennaan jechu ijoollee waan takkan beeye amma gaafa ulamaa hin teenne gabbaatee ka jimaan gandi isaan jira jimaan haraami jedhu ka jimaan gandi isaa jirtu jimaan halaali jedhu waan rabbii dhiisanii marri isaaniitu waan biraa nutti himaa jiran jechu fakkeenya jimaan kun halaali maaf haraami iddoo jira maaliif tokkotti muraniitiin tokkotti dhaabanne maaliif gandummaan warkaa gootan dubbii diin rabbii immoo gandummatti deebisuu eegee galtan dubbiin kasaaraa taateertu jirti jechu Haji Jawar immoo jimaan halaali jedhe waan Haji Jawar jedhe fudhadhaa bulaa akkam gootarre Haji Jawartu jimaan halaali Ameerikaan leen qama'uu qabdi jedhe Suudii qamaasisaa jirra amma nuunoo biyya kana keessatti abboo jimaa haraami godhinaa gagal galal yo jechuudha maaliif gaddummaan jira kutan nuti fi fuka kanitu gaddummaanatti walfannee jirra hangin suudii jiru nuti gaddummaan deemaa jee taasawaa jirra garuu dubbiin isaati jaalaa bitu maaliif viidiyaa irra deebii tasaate namni ulamaa sirriidha dubbiin ni jeetuni miliyoonni dhibbime osoo fi jiru ulamaa jechuun akka Oromiyaa laati jechuun akka Itoophiyaa irra isaarra akka Oromiyaa laati tura guddaa ulamaa namni waa baratee waa deebisu jechuudha. Yaanni namaa kun gaafa inni asirra jiru garuu immoo kan maayidaa gadi jimaan haaraa gaafa inni jiru kana irratti deebisaa laata waan akkamitti namni deebisaa kan akkam deebisaa jira wal mormii namni kan geessaa jirurra inta raawwatarra kan ga'e mee viidiyoo jechuudha juwaar maafu yeroo dhiyaate haasaa irratti maal jedhu mee waliin haala albuudaa irratti eeggaa. Hunda ol doolar biyya kanaa qabiitu jima. Jimaan qabeenya keenya hanga namni qabamu jirutti gurguran na waan fedhanaa fidanii. Ya, jimaan haraami miti. Amerikaan irra ashiishaa'u halaal gooteeti naggadatu jirti jechuudha. Kanaaf ni dhumnaanu qamadii ni jirtu albuun ni jiru jima jiraami. Jimaa kana bal'ifnee dhaabbanneeti gurgurra shaayinallee qabuu barsiifne. Egla Jawar dubbiin isaa irra wayya maaliif Jawar walummaa feetee waa taatu jalaala jimaan baduudhaas hin qabu jechuu osoo hin taane Ameerikaan hashiisha halaal gootee gurgurachuudha jirti jedha. Alaa kulli haal dubbiin akka Jawar maafu kanarra wayyaa biyya fiitiif namni yaadu akkasii maaliif Ameerikaan irraan tana waa gurgurattee ittiin dura taate wanni biraa hin qaban biyyi Itoophiyaa fakkeenyaaf amma lafti qamadiin raawwatamtu lafti midhaan adda addaa irraa olbaasan jiru. Kana waan ta'eef akkuma biitti amma fakkeenyaaf farshoo namni dhugee farshoodhaan basakaraanee waan adda addaa ta'utu jira garuu immoo namni jimaa qabamee waa takka ta'uudhaatu hin jiru. Hayyeegaa kana hunda gaafa akkasitti ilaallee irra kunnu sheemuusaa su'aalaa hojii isaa maali sheemuusaan bakka jirtanitti makiinaa ta'isan kaafadha achitti anatti hotaa hiiniti jira mee sheemuusaan maal jechuun jira eeggee fadha wale. Mee guutuun keessanuu viidiyoo kana daawwannee walitti haa deebinu haga dhumaatti. Barra dhibba caatiin halaala jedhe an dhibbarraa miliyoona lama caatiin haraama jedhee konfodensii guutuun haasa. Warri jimaan haraami ju ni hum beeytanii maal haraam jettanii jaaniin. Warri haraami ju namni jimaan haraami ju takkaahuu gamanuma ifi isaaniitiinis hin qaban. Rubbamaa dachiin isaaniillee jimaan taatu. Yoo taatellee dhaabbachuus hin danda'aniinis hin beekan. Akkana jeelaa sheemuusaan nimaa hin qabanii jee warri jimaan haraami jiru kun takka ola kuma isaaniitiif jimaa kanaas hin taane jimaa kana achi deebianii wanni isaan irraa arrabsanii inni hin beekne yooma jimaa sun ta'u guutuma isaatiif waanuma jimaa sun ta'ee nimaa hin beekanii wayii jalaale. Kana keessatti waa hedduu yoo namaa fi tokko sheemuusaan kana qofaamti viidiyoo hedduu taniif inni koottaa bakka nan jirutti isinitti koottaa dubbadha. Jenii mormii garaagaraa gaggeeffameetu jira. Mee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa viidiyoo tokko kan isa jenaa gadi beeku pirezidaantiin maaltu jimaa keessa keessatti waanii waa inni amantii tana hunda keessa deemaa mee inni maal jedha viidiyoo sagantii kudhanii takka waliin inni itti gaheeti. Jimaan
namni galgala galgala hin qamaa guyyaa guyyaa immoo jimaa araama godhe kanaafuu Videoon isaati kan kunis video angirtaa isaa kan ta'e jimaa uummanni tokko jee galgala araama godhanii guyyaa immoo halaal godhanii nyaatanii geejjiba. Kuni maalirraa ta'e gaafii inni waan hin beekne jechuudha. Waan ofii isaatii gochuudha gadi gubbisuu fi dubbii namaa kana gadi deebisuu fi karoora hin taane hundeessiidhaa ittiin xiqqeeffachuudhaaf itti hojjetame. Jimaan harargeedhaa akkamitti akkasuma akkamitti halaal taatee akkamitti haraam taate. Mee ustaas nama bayaanillee namoota hedduu waliin wal mormii garaa gaggeessu jira. Mee dura dhaamsa bireetii teenyaa bakka isin dhageeffadha. Warroota jimaan haraam ijoo gaafiileen ani isin gaafadhe kana naaf deebisa. Jimaa qamaatee kararra kuftee sareen afaanii siiniif hin caante. Jimaa qamaatee mana galtee obbaleetitti ni ida'amta. Jimaa qamaatee jaartii tantee ni ajjeefta. Jimaa qamaatee booyi keessa kuftee ni harkamta. Jimaa qamaatee miidhaa namarratti ni raawwatta. Jimaa qamaatee ati sakkarteef ni wallaalta. Mee gatii jimaan qabuu fi gatii wanti biyya keessan keessa jirtu san qabdu san wal bira qabaa laala. Aaraan tana wanni isin sheeka isin godhe jimaatu kaleessa. Mee wanni jettu tun ni jetti moo hin jirtu dhibbatti waan jiraate akkamitti jennaan namni jimaa qabayee farshaanee gindii deebi'ee waa balleessu namni jimaa qabayee osoo maqaa nama bira galee jiru namni jimaa qabayee mana isaatti deebi'ee gindii isaa wallaalee jiru namni jimaa qabayee rakkoo meeqa ta'an isaan himantana seenee hin jiru namni immoo farshoo dhugee jigu ni jira namni immoo farshoo dhugee laatu namni immoo farshoo dhugee wallaalee rakkoo meeqa seenee ni jira viidiyoowwan akkanaa kana hedduudhaatu jira hanga tuuricha qophichaatti nafaana turtii antaatu taniif galatoma. Dhuma irratti immoo viidiyoo tokkotu jira. Mee hafarso immoo waa'ee jimaa kana irratti harargee kan akkam jaallata hafarso dhibeeytan jeetii yaadan viidiyoo hafarso yaamsanii namoonni hedduun daawwachaa turan. Mee viidiyoo isaa tilaawaa tokko isin dhageessisa. Dheeraadha viidiyoon isaati. hararge marakkan itti bootu argitee balleessa takka hararge mimmaan ofirraa yaafte jettu agarte yoo akkaan rakkatte gargaarsa yoo abbaan rakkate gargaarsa kutuma biraa agarree mee balleessu yoo obboleessi rakkate gargaarsa harargee takka gargaarsa gaafattu argitee obboleessu nashaata jettee jimaa ofii qabaate zana jettee fataa jettee jiraatti jechuudha. Ati kunoo asuma ati diinamii haraami hinaaffa si qabe moo maal hinaaffa qabdanii qoy. Oy darasaan tuni hinaaffa qabdanii qoy hinaaffa qabdan moo maal. Harargee keessa gabbuu ilaalime jimmarraa dhufee achi qara arsiirraa dhufee achi qara bakka biraa akka waan bakka biraa quraan hin jirre. Ummata qalbiin bashaashaa obboleessa ummata qalbiin nagaa wallahi jimaa qamaanaan abbaa feete jaalatta waluu nama hin jibbisiiftu bar jimaan. Wallahi namni jimaa qamaanaan namuma tokko hin jibbu addunyaa kanarratti. Garuu warri qamadii nyaatu kun warri buna dhugu kun warri xeesii nyaatu kun nama hin jibbu. Ish dhufee jedha kunoo nyaata algaa jalaan fiiga. Wallahi algaa jalatti yoo ati dhufte yee warra kana yoo ati jette osoo nyaata jiraa jiru algaa jala dabarsa siree jala kaayata nyaata kun illee buna irraa ibiddarraa buusa yoo namni itti dhufe buna ibiddarraa buusee lafa kaa kun illee karri shawaa kun illee xeefii buddeena godhatan kana akka viidiyoon akkanaa kun viidiyoo afarsooti garuutu viidiyoo afarsoo kun viidiyoo dheeraa yeroo dheeraa naaf deemulleedha namootu jechuudha waan namoota hin ajaa'ibsiisurraa hedduu afarsoo viidiyoon isaa kun viidiyoo akkana ta'e yeroo biraatti viidiyoo isaa kana dheeressee deebisa. Gak tunggu catat kenapa saya kan pilot pemain saja.